Ergaa Yihudaan erge boqonnaa tokko. Ani Yihudaan garbichi Yesuus Kiristoos obboleessi Yaaqoob, isin warra waamamtanii Waaqayyo Abbaadhaan jaallatamtanii Yesuus Kiristoosiin eegamtaniif kana caafuu kooti. Araarrii, nagaan, jaalallis isiniif abaayyatu. Waa'ee barsiisota sobduu isaan yaadachiisuu isaa. Michoota koo, waa'ee fayyina walii wajjin qabnuuf durumayyuu isiniif caafuudhaaf dhamaa utuun jiruu, amma amantii isa al tokkicha yeroo hundumaaf akka ta'utti warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti dabarfame sanaaf akka loltaniif caafee isin gorsuun giddiitti barbaachisaa ta'uu isaa argeera. Warri Waaqayyo malee jiraatan ayyaana Waaqayyo keenyaa argachuun gadhiisatti jiraachuudha jedhanii yaada isaanii diddiiranii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isa qophaa isaa gooftummaa qabus gananii lo'anii nu gidduu galaniiru. Isaan kun wanta yakka isaanitti mursiisu kana jalatti duraan dursanii caafamaniiru. Isin waan ani amma isiniif caafuuf jedhu hundumaa in beektu. Haa ta'u iyyuu malee ani isin yaadachiisuu nan barbaada. Innis Gooftichi saba isaa al tokkicha biyya Gibxii baase akka isaan oolche, booddee immoo warra isatti hin amanin sana akka balleesseedha. Isa Waaqayyo ergamoota warra haboo isaanitti kenname irra darbanii lafa taa'umsa isaanii gadhiisan funyoo hidhaa barbaraatiin dukkana jalatti hidhee firdii isa guyyaa guddaa sanaaf isaan eegu yaadadhaa. Akkuma ergamoota sanaa immoo warra mandaroota Sodomii fi Gomoraa, warri mandaroota naannoo sanaas halalummaa keessa ba'anii ejjummaadhaaf warruma akka isaanii nama hin ta'in duukaa iyyuu in adeemu turan. Isaan adaba ibidda barbaraa fudhachuudhaan wanta warra akkasii irratti dhufuuf jiru argisiisuudhaaf fakkeenya ta'aniiru. Akkasuma immoo warri lo'anii nu gidduu galanii yaada isaanii abjootan immoo xurii foon isaaniitti in dibu. Gooftummaa Waaqayyoo isaan irraa qabu hin dagatu. Warra akka ergamoota Waaqaa keessaa ulfina qaban in arrabsu. Mikaa'el hangafni ergamootaa iyyuu yeroo reeffa Musee irratti seexanaa wajjin walitti falmanii wal qoccolan, Gooftaan sitti haa dhekkamu jedhe malee arrabsee itti faraduudhaaf ija hin jabaanne. Isaan kun garuu waanuma beekuu dadhaban in arrabsu. Wanta akka bineensota waa yaadanii gargar hin baafannetti dhageettii uumamaatiin hubataniin immoo hin badu. Isaaniif wayyoo! Isaan karaa Qaayin irra bu'aniiru. Bu'aadhaaf jedhanii guutummaatti irraa kaachuu Bala'aamitti of gadhiisaniiru. Akkuma Qoraahii mormanii Waaqayyo irratti ka'uu isaaniitiinis balleeffamuu isaaniiti. Jarri kun irbaata jaalalaa isa walii wajjin qabdan yelloo malee isinii wajjin nyaachuun isaanii xurii isinittin ta'a. Isaan garaa isaanii duwwaadhaaf hin yaadu. Isaan akka duumessa bokkaa of keessaa hin qabne isa qilleensaan oofamuuti. Akka muka yeroo ija kennuun isaaf ta'utti ija dhabee, akka muka hundeedhaan buqqahee gogee qosoreeti. Akkuma dhahaan galaanaa inni hunkuramaan hoomacha baasu. Isaanis hojii isaanii isa leeyyaasisaa akka hoomachaatti olin baasu. Isaan akka qorsaati. Iddoon dukkana limixii barabaraan isaaniif ka'amee jira. Henook Addaamii jalqabee dhaloota 7ffaa ture. Inni waa'ee isaan kanaa immoo raajii dubbatee, kunoo Gooftichi 90 qulqulloota isaa wajjin hin dhufa. Inni nama hundumaa irratti faraduudhaaf taa'ee waan warri Waaqayyo malee jiraatan jireenya akkasii keessatti hojjetan hundumaa dubbii jajjabaa cubbamoonni warri Waaqayyo malee jiraatan isa irratti dubbatan hundumaa bakkeetti baasee amansiisee nama adduma addaan in adaba jedhe.
namoonni raajiin irratti dubbatame kun waan hundumaatti in guungumu, waan hundumaas in komatu, akka kajeellaa isaaniitti in jiraatu. Afaaniin guddisanii of in jaju, warra waa irraa abdatan immoo sobanii in saadu. Of eeggachiisuu isaa, gorsuu isaa. Isin garuu michoota koo, dubbii ergamoonni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kanaan dura dubbatan yaadadhaa. Isaan yeroo gara dhumaatti gaiftoonni warri Waaqayyo malee akka kajeellaa foon isaaniitti jiraatan dhufuuf jiru jedhanii isinitti himaniiru. Warri dhufan kun gargar ba'uu hin fidu, yaada foonii jalas of hin galchu, hafuuricha of keessaa hin qaban. Isin garuu michoota koo, amantii keessan isa hundumaa caalaa qulqulluu irratti dhaabamaatii cimaa. Hafuura qulqulluudhaan geggeeffamaatii kadhadhaa. Jaalala Waaqayyoo keessatti of eegaa. Araara ittiin Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya bara baraatti isin geessu eeggadhaa. Warra maman gara laafina argisiisaa. Warra kaan ibidda keessaa butaatii oolchaa. Warra kaan immoo uffata isaa cubbuu foon isaaniitiin xuraa'e iyyuu jibbuudhaan, ofii keessaniifis sodaachuudhaan gara laafina argisiisaa. Kadhata galataa. Isin akka hin gufannetti Waaqayyo isin eeguu, mudaa malee gammachuudhaan ulfina isaa dura isin dhaabachiisuu in danda'a. Waaqayyo fayyisaa keenya isa tokkichaaf karaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ulfinni, guddinni, aangoon, gooftummaanis lakkaa'amuu bara fuula duraa jalqabee ammas bara baraanis haa ta'uu. Ameen.